Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftoota OTS Elsaa Channel. Barumsa keenya guyyaa har'aa haala salphaa ta'eetiin akkaataa itti suuraa tokko baakgiraawundii isaa yookiin dugda duuba isaa geeddarachuu dandeenyu isinitti nan agarsiisa jechuudha. Hanga xumuraatti na waliin ta'a isiniin jecha viidiyoo kana utuu addaan hin kutiin hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Isa dura garuu kanneen chaanaalee kiyyaa subscribe godhin jirtanii OTS Elsaa kan jedhu kun chaanaalee kiyyadha. Chaanaalee kana subscribe godhaa waan baay'ee irraa barattuun isiniin jedha. Yennaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kanaasiin cuqaasuu hin dagatina. Saayitiin viidiyoo isiniif gadhiisu yeroo kamittiyyuu notifiikeeshinii yookiin ergaan gabaabaa dafee isin qaqqaba jechuudha. Ammaan durallee viidiyoo barumsa hedduu qaban gadhiiseetiin jira jechuudha. Isas galaa daawwadhaa kan isin fayyadan hedduutu jiru waan ta'eef ammaa fi gara barumsichaatti haa dabarru. Jalqaba irratti gara Play Store keessanii ni deemtu. Saniin booda teleporti photo editor kan jettu kana download godhachuu qabdu jechuudha. Warri Play Store keessan isin didee linkii isaa Telegram irraa isiniif nan kaa'a. Telegrama kiyya irraa isiniif nan kaa'a. Achiin galtanii illee download godhachuu dandeessu. Akkasumas immoo viidiyoo kana jala description jala waan isiniif kaa'uuf karaa barbaadan galtanii download godhachuu dandeessu. Hin cinqaminaan isiniin jedha. Yeroo keessan qusachuuf download godheetan jira. Haala hojii isaatii open godheetan isinitti agarsiisa. Okay daawwattoota tiyya jalqaba irratti appilikeeshinicha haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Suuraa yookiin footoo barbaadan ka'uudhaaf jechuudha. Iddoo kanarraa al tokkoof ni cuqaastu. Saniin booda suuraa barbaadan ka'uu ni dandeessu jechuudha. Gaalarii keessan irraa gadi fidattanii edit godhachuudhaaf yoo feetan jechuudha. Mallattoo gaalarii kan fakkaattu kana al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda appilikeeshinicha ofii isaatii gara gaalarii isin erga jechuudha. Iddoo kanarratti my picture kan jettu kana filannoo kana ni filattu. Saniin booda suuraa yookiin footoo barbaadan ni filattu jechuudha. Suuraa background isaa yookiin dudduuba isaa geeddarrachuudhaaf feetan tokko ni filattu. Fakkeenyaan suuraa kanan background isaa geeddaruudhaaf filadhe jechuudha. Amma akkuma agartanii background yookiin dudduubii footoo kiyyaa baay'ee fokkisaadha jechuudha. Amma akkuma agartanii kan hin bareennedha. Suuraa kana gaa haala bareedaaf kan namatti tolu gochuudhaaf jechuudha. Al tokko qofa iddoo mallattoo raayitii kan fakkaatu kanarra ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda ofii isaatiin jechuudha process gochuu ni jalqaba jechuudha. Appilikeeshiniin kuni xiqqoo ishee sekeendota 20 hanga 30 ni hedduu jechuudha. Saniin booda wantoota barbaachisan hundayyuu ni raawwata jechuudha. Ajaja tokko malee appilikeeshiniin kuni haala salphaaf kan namatti toluun hojjeta jechuudha. Aappii kanatti fayyadamaa dhibbaaf dhibbatti isin gargaara jedheen abdadha. Okay, xiqqoo ishee waan turuu danda'uu fi gidduutti kuteen itti deebi'a. Okay, amma akkuma agartanii wanta process ta'uu malu hundayyuu process godheetii fixee jira jechuudha. Egaan backgroundii suuraa keessanii geeddaruudhaaf jechuudha. Background kan jettu kana al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Background iddoo jettu kana al tokkoof ni cuqaastu. Amma akkuma agartanii haala salphaa kan baay'ee namatti toluutiin suuraa kiyya backgroundii isaa naaf geeddaree jira jechuudha. Egaan backgroundii barbaadan filachuu ni dandeessu. Backgroundota hedduu 50 ol kataa'antu jira. Backgroundii hedduu kana keessaa kan barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma agartanii backgroundota babbareedoodha. Okay, backgroundii barbaadan immoo kan gaalarii keessan irra jiru jechuudha. Gara kanaa fiddanii edit godhachuus ni dandeessu. Anamma kan isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Ofii isaatiin appilikeeshinichi kan inni of keessaa qabudha jechuudha. Backgroundii kun hundiyyuu jechuudha. Backgroundii babbareedaa qaba. Amma akkuma agartanii okay, backgroundii mataa keessanii kan gaalarii keessa jiru fidattanii edit gochuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Skin color kan jettu kana al tokkoof ni cuqaastu. Saniin booda ammas custom background kan jettu kana ni cuqaastu jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha mallattoo gaalarii kan fakkaatu kana mallattoo pilaasii kana jechuudha al tokkoof ni cuqaastu. Saniin booda gara gaalarii keessanii erginni isin fide jechuudha. Suuraa yookiin footoo barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana yoon filadhe xiqqoo ishee ofii isaatiin process isiniif godha. Saniin booda gara barbaadanitti bottanii suuraa keessan akka isiniif mijatutti jechuudha.
Amma akkuma agartanii baakgiraawundii gaalarii koo keessaa fidee dudduuba footoo kiyyaa naaf kaa'eeti jira jechuudha. Egaan haala kanaatiin hojjeta jechuudha. Appilikeeshinichi kan baay'ee namatti toludha jedhee nan yaada. Appilikeeshiniin kun akkasumas illee immoo baakgiraawundii keessanii bilarii gochuu ni dandeessu jechuudha. Akka inni baay'ee hin mul'annes godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaaf bilar baakgiraawundii kan jettu kana al tokkoof ni cuqaastu. Saniin booda kana dabaluudhaaf qannasuudhaan jechuudha bilarii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Ookeen daawwattoota tiyya. Appilikeeshinichi egaa haala salphaa ta'ee haala akkasiitiin hojjeta jechuudha. Heer kalarii illee ni qaba jechuudha. Wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Isinumti galaatii kan barbaadan irra kaadhaan isiniin jedha. Garuu gabaabamatti baakgiraawundii yookiin dudduuba footoo geeddaruudhaa fi harka keenyaatiin ganaa edit godhachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamnee ofii isaatiin baakgiraawundii footoo keessanii isiniif jijjiira jechuudha. Egaan daawwattoota tiyya. Wanti inni raanfadhe tokkotu jira. Innis immoo suuraa kana seef godhachuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Gara gaalarii keessanii irratti seef godhachuudhaaf yoo barbaadanii mallattoo kana al tokkoof ni cuqaastu. Saniin booda iddoo kanarra jechuudha mallattoo daawunloodii kan fakkaatu kana innaas hin cuqaastanii suuraan keessanii gara gaalariitti gad isiniif hin bu'a jechuudha. Amma akkuma agartanii seef naa ta'ee jira jechuudha. Gaalarii koorraa utuu nama deemee dhaqee ilaalee gaalarii koorraa nan argadha jechuudha. Daawwattoota tiyya wanta akkam fooyyessu yookiin isin barsiisu barbaadan jechuudha. Koomentii naaf godhaan isiniin jedha. Kanneen chaanaalii kiyya immoo subscribe hin godhin jirtanii chaanaalii kiyya subscribe godhaa wantoota hedduu irraa barattuun isiniin jedha. Kanneen chaanaalii kiyya subscribe gootan immoo baay'een isin galateeffadha. Viidiyoo kan biraan deebinee hanga wal agarruutti nagaan naaf tura isiniin jaalladha. Ciao.